Websaayitiin isaanii inni dhugaa isa kana jechuudha. Kunooti akkuma argitan taankii nuun jala jira jechuudha. Kanaaf yeroo dhiyoo kana keessatti wantoonni informationaaf ta'an kan gadhiisee asirratti argaman jechuudha. Ashama daawwattoota keenya kabajamoo akkasumas jaallatamoo kam nagaa fayyaa jirtu. Egaa qophiin keenya kan barnoota itti fufee kan jiru ta'a jechuudha. Egaa namoonni chaanaala keenyaaf miseensa taatan akkasumas maatii taatan like godhuudhaan barnoota kana yookaan isinitti tole ta'e share gochuudhaan hawaasa bira irratti akka dhaqqabu jechuudha. Nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna akkasumas namoonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an afirraadhaan okkimee gama qophii itti dabarutti haa dabarru. DV'n gara Ameerikaatti nama geessu yeroon isaa dhihaatee jira. Akkasuma travel yookaan xiyyaara seenuudhaaf yeroo dhiyoo keessatti rizaaltiin namoota hedduu kan beekamu ta'a jechuudha. Namoonni garaagaraa akkasumas confirmation nambarii isaanii beeku jechuudha. Kan koompitara isaanii yookaan mobaayila isaanii keessa kaawwatan hundi isaanii jechuudha. Qophiidhaaf keessaa baafatanii akka of dura baafatan akkasumas DV'n kun jechuudha har'a yookaan guyyaa har'aa kana sa'aatii 6 eegalee halkan sa'aatii 6 eegalee waan gadhiifamu jecha hedduu kan nama hawwisiisaa jiru jechuudha. Akkasumas namoonni hedduun kan confirmation numberiin isaanii dura dhabame yookaan iddoo inni kaawwate irraanfachuurraa kan ka'e kan dagatees ni jira jechuudha. Kanaafis falli jira jechuudha. Anu nu waliin akka turtan isin abdii yookaan isin affeerraa jechuudha. Akka nu waliin turtan isin affeerraa. Kanaaf viidiyoo keenya kana gadhumaatti nu waliin turaa isin jenna. Gama Ameerikaa deemuudhaaf piroosesiin amma nuti isin argisiifnu kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf confirmation numberiin qoftiin gahaa miti jechuudha. Akkasumas galmaanii taa'uu qoftiin gahaa miti jechuudha. Yeroo kana yeroo galmoofne jechuudha. Kan mootummaan Ameerikaadha jechuudha. Nuuf bilbiluudhaaf miti jechuudha. Nutumatu mataa keenyaan websaayita isaanii jala deemnee ilaaluu qabna jechuudha. Websaayita isa dhugaa ta'e jechuudha. Kanaaf websaayita dhugaa ta'e kan isin argisiisnu ta'a jechuudha. Ergasii Chrome seenna jechuudha. Chrome irratti websaayita isaanii barbaaduu qabna jechuudha. Confirmation numberii keenya erga qopheeffannee akkasumas namoonni confirmation numberii hin qopheeffannes haala ittiin argachuu dandeessan isin argisiisna waan ta'eef Chrome kana seennee erga seenne booda iddoo search jedhu kanarratti DV program jennee barreessina jechuudha. DV jennee space isaa enter goonee akkasumas DV program akkasumas state.gov jennee search goona jechuudha. Ergasii haga nuuf dhufutti eegna jechuudha. Akkuma argitan kunooti websaayitiin isaanii isa jalqabaa kana jechuudha. Kan electronic diversity visa kan jedhu kana jechuudha. DV jedhu diversity visa jedhurraa dhufe jechuudha. Kana kilik goona jechuudha yeroo takka tuqna jechuudha. Websaayitiin isaanii inni dhugaa isa kana jechuudha. Kunooti akkuma argitan taankii nuun jala jira jechuudha. Kanaaf yeroo dhiyoo kana keessatti wantoonni informationaaf ta'an kan gadhiisee asirratti argaman jechuudha. Kanaafuu erga kanatti seennee asuma irratti akka argitan jechuudha. Check status kan jedhu kana jechuudha. Check status kan jedhu kana tuqna jechuudha yeroo takka. Check godhuudhaaf jechuudha. Rizaaltii keenya haala ittiin godhuu qabnu keessaa tokko kana jechuudha. Erga harkanatti nuuf dhufee booda continue kan jedhu kana tuqna jechuudha. Continue kan jedhu kana tuqna jechuudha. Erga kana goone kunooti namoonni confirmation number keessan qabdan jechuudha. Mobaayila irraa ta'u kompiitara irraa ta'u asirratti fiddanii barreessitu jechuudha. Jalqaba irratti confirmation number nu gaafata. Confirmation number asirratti barreessina jechuudha. Jalqaba kanarratti jechuudha. Erga asirratti barreessine booda tokkoon isaatiin ilaaluu qabna jechuudha. Confirmation numberiin akkuma asirratti argitanii fakkeenyaaf confirmation numberiin kun kan namaati.
Inni kun akka argitanitti qubee gurguddaas qaba, lakkoofsas of keessaa qaba jechuudha. Wal keessa qaba jechuudha. Kanaaf akkaataa inni itti barreeffameen as keessatti barreessuu qabna jechuudha. Qubee xixiqqaas kophatti, qubee gurguddaas kophatti akkaataa confirmation number jechuun paaswoordii keenya jechuudha. Yookaan lakkoofsa ittiin argachuu dandeenyu jechuudha. Iccitii yookaan qabxii yookaan riizaaltii DV keenya jechuudha. Confirmation kana asirratti barreessina jechuudha. Ergasii immoo last family name kan jedhu jechuudha. Inni lammaffaan wanti nuti dagachuu hin qabne maqaa akaakayyuu keenyaati jechuudha. Akkaataa ittiin barreeffame jechuudha. Maqaa akaakayyuu keenyaa last or family name jedha jechuudha. Family name dhaan beekama jechuudha. Fakkeenyaaf Abdii Kamal Ahmad yoo jenne Ahmad kana family name dha jechuudha. Maqaa akaakayyuu waan ta'eef asirratti barreeffannaa jechuudha. Ergasii year of birth ilaallanna jechuudha. Year of birth yeroo ittiin dhalanne jechuudha. Waggaa itti dhalannee beekuu qabna jechuudha. Akkaataa itti barreeffaman jechuudha. Waggaan kun 19 hagana 2000 hagas takka ta'uu danda'a jechuudha. 2008 ta'uus hin danda'u. Maaliif DV'n jalqabuma yeroo guutamu barataan kutaa 12 olii bara 2000 bira hin kutu waan ta'eef akkasitti barreeffama jechuudha. Ergasii inni arfaffaan nuti guutuu qabna. Namoonni confirmation number nu harka jiru authentication dha jechuudha. Authentication kun salphaadha jechuudha. Isuma as gubbatti arginu kana jechuudha. Isuma asirratti arginu kana iddoo duwwaa kana keessatti barreessuu qofa jechuudha. Isuma asirratti arginu kana X3A9 kan jedhu kana asir keessatti barreessinaa jechuudha. Yeroo barreessinu A's capital letter ta'uu qaba, X's capital letter ta'uu qaba. Yoo kun nuuf mul'achuu dide yookaan kanarratti wrongly ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo wrong nurratti ta'e isa asirratti argitu kana jechuudha. Isa gubbaa kana yeroo takka tuqnaan jechuudha. Yeroo kana nurraa jijjiiree kana nuuf fida jechuudha. Ammas kanatti mokkorree search goonee achiin ergasiin booda immoo submit kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Submit erga tuqnee booda resultiin keenya successful ta'uu danda'a yookaan immoo unsuccessful ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan carraan keenya nu arguu fi nu argamuu dhabuu beekuu dandeenya jechuudha. Bifoota kana wantoonni nuti qabachuu qabnu maqaa abaaboo keenya akkasumas confirmation number yeroo dhaloota keenyaatii fi authentication beekamuu qaba jechuudha. Okay gaa erga kan akkana jenneeni namoonni confirmation number jalaa badee yookaan iddoo ittiin keewwatan irraa dhabanii jechuudha. Yeroo kana maal fayyadaman jechuudha. Isuma asirratti argitan kana jechuudha. Yeroo bakka san keessaa osoo hin baane jechuudha. Confirmation number kan jedhu kana jala forget confirmation number kan jedhu kanatu jira jechuudha. Forget confirmation number kan jedhu kana yeroo takka tuqnaa jechuudha. Yeroo kana search nuuf godha jechuudha. Yeroo kana wantoota barbaachisan garagaraatu jira jechuudha. Isaafis wantoonni guutamuu qaban inni tokko as keessa jira jechuudha. Kunooti akkuma argitan 2024 jedha akkasuma others jedha jechuudha. Other kan jedhu kana keessatti kan bara 2025 jennee barreessina jechuudha. Yeroo sanbata yookaan arra sa'aatii 6 eegalee jechuudha. Halkanirraa kan ittiin cheegoonudha jechuudha. Asitti seennee jechuudha. Confirmation number keenya baafachuudhaaf. Yeroo dheeraa yeroo bal'aa qabna jechuudha. Wanta kana ilaallachuudhaaf jechuudha. Haga caamsaatti ni deema waan ta'eef kanaafuu tokkoon na jala akka deemtan isin hubachiisa. Kanaaf asirratti yeroo takka waggaa barbaachisu barreessanii 2025 jettanii jechuudha. Ergasii dammoo name kan jedhu kana barreessina. Name kan jedhu kana keessatti wantoota sadiitu barbaachisa jechuudha. Asirratti last name akkuma jennee maqaa abaaboo keenyaa barreessina. Itti aanee maqaa keenya barreessina. Itti aanee dammoo maqaa abbaa keenyaa barreessina jechuudha. Yeroo kana isa lammaffaa kana xumurree jirra jechuudha. Yeroo kana isa sadaffaatti dabarraa date of birth yeroo itti dhalatte barreessina jechuudha. Provide the date of birth for the primary entrant as entered. Isa jalqaba keessatti barreessite jechuudha.
DV formii irratti barreessiti asirratti barreessuu qabdaanuun jedha jechuudha. Asuma akka argitan kanatti jechuudha. Isa kana asitti guunnaa jechuudha. Ergasii email keenya kan formii irratti guunne jedhama. Asitti email address used on the electronic diversity visa entry forms. Formii nuti irratti guunne address email keenya asirratti guutna jechuudha. Ergasii akkuma uummata akkuma confirmation numberaf namoota confirmation numberii qaban irratti authenticationin barbaachisutti asitti ni barbaachisa jechuudha. Authenticationii kana akkuma jenne yoo kun nuuf mul'achuu dide asumaan haariyaatti search goona. Yeroo kana haariyaa nuuf fida ammas search goona. Haga iddoo kanarraa dabarrutti authenticationii kana akkasumatti search godhaa keessatti barreeffannaa. Ergasii dammoo submit gooneeti jechuudha. Confirmation numberii keenya argannaa jechuudha. Ergasii erga kana barreessine booda of duuba deebinaa jechuudha. Of duuba deebine confirmation numberii arganne sana asirratti barreessina. Ergasii wantoota barbaachisan akkuma isiniin jedhee hunda isaa guutne jechuudha. Submit kan jedhu kanarratti guunnaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu wantoonni nurraa barbaachisan isa kanneen kana jechuudha. Kan bara 2025 ilaallachuudhaaf jechuudha. Ammoo erga arganne hoo akkamitti akkaataa ittiin deemuu dandeenyu jechuudha. USA irratti jechuudha. Inni tokko Ameerikaa deemuudhaaf erga DV'n kun mirkanaa'ee fi wantoota barbaachisootaan hedduutu jira jechuudha. Baasiiwwan hedduutu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaan jechuudha DV kana yeroo baaftu sponsor kan isiniif taatu sponsor wanni isiniif taatu visa isiniif kennu qofaan jechuudha. Viizaadhaaf viizaa seera qabeessa ta'e jechuudha. Sponsor taatee isiniif kennite jechuudha. Garuu kan biraa jechuudha. Baasiiwwan akka transportationii haa ta'u traaveliidhaaf jechuudha. Akkasumas medikaalaafis haa ta'u akkasuma educational documentii garagaraa baasuudhaaf haa ta'u wantoota kana kan imbaasiitti dhuftanii akkasuma gaafii deebii waliif kennuu irrattis yeroo ta'u jechuudha. Wantoonni kanneen kun hundi isaanii baasii mataa keenyaati jechuudha. Garuu wanni mootummaan USA jechuudha sponsor nu ta'e yookaan wanti inni nuuf baasii baasuu danda'u viizaa nuuf baasuu qofaan jechuudha. Namoonni hedduun baasii yeroo jedhu viizaa yeroo jedhu jechuudha. DV yeroo argame wantoota hunda mootummaan yookaan imbaasiin Ameerikaa jechuudha danda'ee ilaa haga biyya alaatti haga USA'tti nuuf geessa jedhanii namoonni yaadan jiran jechuudha. Garuu inni kun soba. DV'dhaaf sponsor isiniif ta'e hanga hafiif garuu maallaqoota haga tokko haga 100,000 wayiitti jechuudha isin barbaachisa waan ta'eef isa kanaaf akkasuma haga baasii xiyyaaraatiif illee ofii keenyaaf baafannee deemnu ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti yoo namoonni erga argatanii booda jechuudha isa kanaafis deebisaa yookaan bal'inaan akkaataa ittiin adeemsa isaa isiniif ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf har'aaf garuu qophiin keenya kana fakkaatan sa'aatii 6 irratti har'a qophiin DV'dha namootiif akkasumas barattootaas haa ta'u namoota biraatiifis sheer gochuudhaan akkaataa ittiin argachuu danda'an weebsaayitii isaanii Telegram keenya keessatti isiniif kaa'achuudha. Akkasumas chaanaalii Telegram keenya description jala isiniif kaaya. Description sana jala seentanii linkii ittiin DV ittiin ilaallachuu dandeessan isin jala kaayachuudha. Kanaaf har'a sa'aatii 6 irratti carraan keessan bal'aadha. Carraa haga nama 3,000 haga 5,000 Itoophiyaa keessaa barbaadan jechuudha. Garuu akka waliigalaatti Inzorolid namoota 55,000 barbaadu jechuudha. Kanaaf 3,000 haga 5,000tti ga'u namoota Itoophiyaa irraa ta'an gama Ameerikaatti baasuu barbaadu waan ta'eef carraa gaariin isiniif hawwaa akkasumas carraa barattootaa keessattuu isiniif hawwina jechuudha. Akka qophii biraatiin wal agarruutti carraa gaarii nagayaan turaa isiniin jechuu barbaada.